Yuunivarsiitii Bulee Horaatti Daayirektarri dhimmoota barnootaa fi barsiisaan saayinsii hawaasummaa Gargaaraa Piroofeesaraa Gammadaa Oddootii fi barsiisaan saayinsii bulchiinsaa Gargaaraa Piroofeesaraa Abdiisaa Olqabaa dhimmoota marii biyyaalessaa ilaalchisuun yaada OBN'if kennaniin mariin biyyaalessaa garaagarummaa fi sabdaneessummaan akkuma jirutti ta'e waan akka biyyaatti qabnu irratti tokkummaa uumuu faayidaa akka qabu dubbatan. Biyyoota akka Itoophiyaa sabaaf sablammoota hedduu qaban, afaanota baay'ee qaban, ilaalchonni siyaasaa garaagaraa keessa jiru. Keessumattuu kan seenaan siyaasa isaanii dhibamaa ta'e, seenaan siyaasa isaanii dhibamaa ta'e kan akka Itoophiyaa kana keessatti deebi'anii marii biyyootaa geggeessuun, marii biyyaalessaa geggeessuun, marii biyyaalessaa sana keessatti rakkoowwan bulammaanii jedhanii adda baasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Alduree tokko malee mariin kun baay'ee barbaachisa jechuudha. Tokkoffaa akka hawaasaatti hawaasni keenya faffaca'ee jira. Wal hubachuun dhabamee sabdaneessummaan amantaa garaagaraa qabaachuun biyya kanaa otoo beekamee jiru qaamni tokko ka'ee kan kiyya caalaa san kiyya caalaa kiyya gadi waan jedhu kana jira. Kan biraa namoonni garaagaraa bubuqqaanii jiru sababa lola kanaatiin namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaan kun yoo xiqqaatee saayikoloojikaalirraa kaasee miidhaan garaagaraa irra ga'ee jira. Inni kun hawaasa keenya baay'ee gidirsee jira jechuudha. Kuni marii gaafata jechuudha. Marii gaafata, walitti dhufuu gaafata, walii hubachuu gaafata. Marii biyyaalessaa keessatti dhimmoota garaagarummaa ilaalcha siyaasaa, amantaa, sabaa fi kadhibii caalaa dhimmoota faayidaa waliiniitiif dursi kennamuu akka qabullee hayyooti kun dhaamanii jiran. Milkaa'ina marii kanaatiif hayyooti namooti siyaasaatii fi qaamoleen hawaasaa dhibiilleen tumsuu qabu jedhan. Maaltu dursa kennamuufii qaba? Ilaalcha siyaasaa akka gama mootummaatiin jiru, akka gama paartii mormitootaatiin jiru caalaa ilaalcha biyya dursuutiif paartiin kamuu, qaamni kamuu, namni kamuu, hayyuun kamuu, qooda fudhataan kamuu ilaalcha biyya dursiisaa sana waan guddaa godhuudhaan isarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna waan jedhamu fudhachuun baay'ee barbaachisa. Hayyuun akka hayyuutti ilaalcha siyaasaa keessaa beekumsa saayinsawaa waan deeggaruu qaba. Maaliif jennaani yoo ilaalcha siyaasaa qabaate gara tokkotti dabuu jira. Yoo bifa saayinsiin deeggarame garuu dursa biyyattiif kenname jechuudha. Saayinsii isaa maal jedhama? Biyyi teenya maal keessa jirti? Akkamoo ta'an immoo gara misoomatti deebinee amma rakkoo jiru kana keessa bahuu dandeenya waan jedhu kana bifa saayinsiin deeggarameen saayinsii qofaan xiinxala kennuu qaba, yaadan deeggaruu qaba. Mootummaan bakka balleessitti illee qeeqa kaasee qeeqa saayinsawaa ta'e isa dhuunfartuu daawwata qeeqa saayinsawaa ta'een bakka kanatti rakkoon akkasii yoo furame jedhee kennuu qaba. Mariin biyyaalessaa kun akka milkaa'uuf miidiyaaleen hubannoo uumuu akka qabanilleen dhaaman. Aweernesii uumuu irratti miidiyaan gahee guddaa qaba. As keessattuu miidiyaan elektirooniksii kun maaliif jennaan hawaasni keenya bal'aanii miidiyaa hawaasaa kanaan qabu beektanii. Nama miidiyaa hawaasarraa baay'inaan intinee kun baay'inaan qabanii beektanii sagalee isaanii dhaga'ama malee. Kaan garuu bifa reediyootiin, bifa televezyiina garaagaraatiin hawaasni bal'aan achi jira waan ta'eef barbaachisummaa irratti mata lammaffaa immoo hayyoonni garaagaraa amma aktivistoonni garaagaraas amma yeroon kun yeroo itti dhimma dhuunfaa deemsanii miti. Yeroon kun yeroo itti saba kee qabdii qabsiiftee hawaasa kee qabdii qabsiiftee itti deemtu miti. Kanaaf isaan amma danda'ametti hayyoonni hindoom kana hubannoo uumuu irratti hirmaachuu qabu asirratti. Hubannoo uumuu irratti, miidiyaa deeggaruu irratti, qaamolee garaagaraa deeggaruu irratti asitti gahee mataa isaanii bahuu qaba jechuudha. Qaamoleen hawaasaa marii kana irratti hirmaatan yaada ijaarsa biyyaa gabbisan burqisiisuun biyya utubuu akka qabanilleen hayyooti kun dhaamanii jiran. Marii biyyoolessaa kana keessatti qaamni hunduu karaa ijaarsa biyyaatiif yaadota garaagaraa fayyadaniin gumaacha osoo godhe. Ilaalchonni garaagaraa hin jiranii akkuma baay'ee irra deddeebinee kaasne ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraachuu mala haa ta'uyyuu malee marii kana keessatti qaamni kamuu akkaataa kana duraan akka biyyaatti deemaa turreen rakkoowwan garaagaraa nu qunnamaniiran ta'a. Garuu kana booda hoo ijaarsa akkamitti yaada ijaarsaa qabanne ijaarsaan rakkoowwan amma qabnu kana keessa ittiin deemna waan jedhamu irratti xiyyeeffannee ijaarsa irratti xiyyeeffannee yoo hojjanne dhaamsa jedhamu qaba jechuudha.